innis harka mucaasaa qabee nama hordofee ba'ee erga bakkaan geessisee oofee miilli hadiidaa yoo lafa keessaa ol ba'u kunoo fardi siidaa bu'aa margaatu barreesse Ororichi kanuma galatuma. Galatuma ulfaadhaa haadha wabii galatuma ulfaadhu waan wajjiniin turtee fi daqiiqaa 20 qofaafan si yamsiisayyuudha si haffee hayyoodha haga kana turtan seene egaan yaada namootaa dhagahaa turteetta walaloo isaanii sagalee isaanii yaada isaanii quuqaa isaanii illeen kabiyya keessaa kabiyya alaa kabaja isaaf inni fi jaalala isaansiif qabanis calaqqisiisaniiru waan wajjiniin turteef dhugaatti galatoomi ulfaadhu kana caalmaasi tursiisuun durumayyuu qormaata ture daran qormaata ta'a waan ta'eef si geggeessina naa geggeessanii galatooma tarii miiruma dadhabbiitiin deeqaa tokkicha waan jettee yoo qabaatte immoo akkuma sila waan jettu fixatteetta waan hafe jira jettu immoo yoo jiraate nuuf jedhiiti si geggeessina. Ya, egaa hundi keessanuu galatooma akkuma ka hundi keenya miira tokkoon yaannus dubbannus amantiidhaan karaa adda addaatiin gargar taanullee waan naachii irratti tokko taana sammuu kiyya keessatti maala yaada yeroo tokko aceen wareegamni acee Oromoo tokko gochuu fi tokkummaa isaa bilisummaa isaa ibsuuf jedha. Wanti kun immoo wanta gara fuulduraatti uumamuu fi wanta amma argaa jiru waan ta'eef waan feeteen adda taatu waan acee irratti tokko taata. Inni guddaan aceen nuun deebi'u akkuma wabiin koo jette nuti isa bira deema mallee nuti isa bira hin deemnu ta'us kan hin gadduu kan hin aaruu warri yartuu fi gantuu akkuma inni jedhe nu harkaa fudhatanirree isa ajjeesni jedhanii yaadanirree gaaceen koon duune sagaleessaa maaliinsaa kaayyoonsaa wanti hundi isaa nu keessa jira waan ta'eef kaayyoosaa sana yoo galmaan ga'uu dadhabnedha kan hin ani gaddu aceen koo du'e kan hin jedhus gaafa san garuu amma jirrutti mukti tokkoon boba'uu mukti lama garuu boba'uu danda'a. Oromoo hedduutu jira. Oromoo miliyoona 60 olitu jira. Kaayyoon acee bal'aadha. Karoorri acee bal'aadha. Nuumiti kan baasee isatu nu baasee darbee nuti garuu tokko taanee yoo hojjanna ta'e akkuma jedhame biyya keessa 78-55 guyyaa tokkotti namni 100,000 qarshii tokko yoo buuse jedhatti meeqa buusaa jennee yoo yaanne piroojeektii amma 28 bakka lamatti hojjanne kana ji'a tokko keessatti ammas arganna taanaan ji'a lama keessatti immoo amma arganna kanaa ol argachuu dandeenya sirriitti hojjechuu dandeenya waan ta'eef yeroo baay'ee nan laalaa miirrii fi gochi waliin jitu miiraan sochoona yeroo baay'ee. Akka dhaabbannee of laallus akka sirriitti of hubannus kan hin barbaadu jechaa fi gocha otoo ol gichisiisne namoonni baay'een jiru kan jechi isaanis gochi isaanis galma ga'uudhaaf si tattaaffachiisu si jajjabeessu garuu Oromoo kuma miliyoona 60 keessaa yeroo bakka tokko deemee akkas jedhee gaafadhu kan nan argadha kan nan dhaba hin beektaaniyyuu fuula nama meeqaatu ilaala. Garuu innaa akkas ta'uu kan na jabeessus jira. Na dhoowwachuu isaaniitti immoo nan jabaadha. Dhabuu argachuu kootti immoo nan gammada. Garuu akkas ta'ee isaaf diinkutadhu. Akkuma isiniin jedhe amma waan salphaa kanaan guyyaatti birrii tokko kunna taanaan fuula namaas laaluu dhiisnaa. Namni tokkos waa baay'ee yeroo tokkotti nuu kennuu fi waan xiqqoonnaa nuu kennu tokko miti waan ta'eef birriin tokko karaa buutee birriin beeknu yeroo ammaa bu'aan ishees baay'een beekamtu garuu yoo goolitti dhuftu ittiin ol qabattee lagateeti akka hidhaceen waa baay'ee hojjechuu dandeenya waan ta'eef hundi keenya kana hubannee kaayyoo acee galmaan ga'uuf aceen jira yeroo maraa jira seenaas isan irraanfatu. Nuti immoo isa keessatti maal hojjannee dabarraa kan jedhu sana akkatti yaannuuf hundi keenyayyuu hojii manaa nuuf haa ta'u hojii ammaas nuuf haa ta'u hojii boruus nuuf haa ta'u sunni cinaa jirtu taanaan hojii baay'een nu harka jira faawundeeshinii harka jira
hojii sana galmaan ga'uuf garuu qarshiin jiraachuu baannaan galmaan ga'uu hin dandeenyu. Egaa ani Oromoof qaaliidha. Inni tiriyaati. Oromoon immoo ajee maal akka ta'eef hojii sanaan akka argisiisu abdiin irraa qaba. Hundi keessaniyyuu galatoomaa jiraadha. Umuriin nu dheeradha. Guyyaa kana hedduun galatee waaqa kanaan nu ga'e hedduun galateeffadha. Maaliif akkasitti ani waan irratti haasa'ee isin beeku haasaa kanas egaa hedduun beeku ani akkuma beektanaan raawwatte. Sirriitti bartee bisheessitee dubbataa harta jedhe. Ayyee. Inni guddaan gaa 78-55 irratti yeroo tokko qofa okkee jennee kan erginu irra deddeebi'uun hin barbaachisu. Sirna tokko qofa galmoofna. Akkuma duratti obsaan jedhee moobaayiliin keenya paakeejii fayyadama taanaan qarshii dirqamatti guutuu qabna jechuudha. Birriin tokko ajeedhaaf egaa homaa kan taane hundi keenya iyyuu beekna. Walitti guu dhufu garuu akkuma isa Booranaa sana Booran nama xiqqoodhaan hojjetame baay'ee. Namni xiqqoon sun waan baay'ee nu kenneet hojjenne. Baay'ee taanee waan xiqqoo yoo buusne garuu waan guddaa hojjenna waan ta'eef piroojeektiin bishaanii ammas na harka jira waan ta'eef biyya biraa irratti yoo isin qarshii kana walitti sassaabdanii nu galchitanii gara miliyoona 50 itiin akkas dhufa. Fageenyas qaba. Egaa nutis hojjennee isin gammachiisna. Isinis immoo nu sassaabaatiin nu gammachiisa. Maqaa ajee keenyas bakka hundatti haadhaamnu. Ajeen siidaa laphee keenya keessa jirudha. Siidaa dhaabbatu qofa otoo hin taane siidaa nama fayyadus uummata isaa fayyadus akka ta'u goona. Sin argachuu kiyyaan nu waliin jiraachuu keessaniin ani ajee ta'uu kiyyaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Anajee ta'uu kiyyaanan sin baree sin argachuu kiyyaan immoo uummata Oromoo hedduu keessa jiraachuu kiyyaanis gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. In sodaadhu wanti na sodaachisus hin jiru. Ajeen hin sodaatu kutataadha. Nutis hojii isaa sana otoo sodaatiin kutannee haa hojjennu jedha. Karaa hedduun gufuu hedduun nu fuuldura jiraachuu danda'a. Waaqaa fi ajee qabannee immoo immoona. Kanuma dabarfachuu barbaada hedduu galatoomaa yeroo kana naa kennitanii sun wajjin dabarsuu kiyyaan hin jedha. Naa jiraadha. Galatoome dhugaa ulfaadhu. Jamii. Haati wabii otoo hin bahiin waa argisiisuu barbaada jechuun waan mashiin kana duras beektusudha waan ta'eef toora tiktookii kana gaafii viidiyoo daddabarsuu kanaan dura argee baay'ee dinqisiifadhe. Waltajjii Haacaaluu yeroo jalqabaadha wanti kun yoo isinitti mul'ata taate. Sagaltamii afur amboo. Ginciidha waltajjii Haacaaluu jalqabaa jedhee jira. Galma bulchiinsa magaalaa Gincii keessaa baay'eedhuma Montaarboo walatti absaayitanii jedhamtu kana cinaa lamaan dhaabattee uummanni taa'ee daawwatu waan baay'ee nama yaadachiisa beektee. Kanaaf ofittoo ta'e kaaneenuu sunaan hin jedhiina ani waan Ginciitti dhaladheef miti. Faawundeeshinii Haacaaluu yeroo kamiyyuu cinaan dhaabadha. Bilaasa immoo lafa miilli Haacaaluu gahee fi sagaleen Haacaaluu gaheetti hojiiwwan seenaan hojjete hin hojjennee amantaa guddaa waan qabnuufi uummata magaalaa Gincii deemnetiin haasofsiifnaa faawundeeshinicha cinaa akka dhaabatan gamkootiinani waadaa galeen namoota itti dhiyaatu sirriitti haasofsiisa. Sana booddee galma Haacaaluun keessatti yeroo jalqabaatii fi sirbeedhanii viidiyoo asirra deddeebi'u kanaaf dhugaadha taanaanii galmicha wajjin faawundeeshinichi galma bareedaa ijoolleen aartii hojjetan hedduu jiru waan ta'eef sanii nu cinaa akka hiriirtullee haadha wabii gamanaan gaafannaa waadaa galla yaada jedhu kaasuu kan galatooma. Galatoomi. Anituma isheen dubbattu anaafati raachifaa taane Mansuuris yoo ta'e hubannoo namaaf uuma yoo ta'e walii wajjiniin gabaa keessa deemne tiishartii isaa uffanne nama hunda yoo paakeejii argisiisne maal rakkoo qaba. Sana booda birrii miliyoonni tokko guyyaa tokkotti yoo dhufe piroojeektii guddaa kan birrii miliyoona 30 gaafatu ji'a tokko qofatti hojjetachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu namni hunduu akka dargaggeessi hundumtuu akka akkas godhuu fi egaa walitti dachaana keessaan raacheen akka yeroo hundaa si wajjin jiru ni beekna. Kaayyoo isaatiif hammam akka inni jaallatu ni beekna waan ta'eef maammeen akkasii ati akkasii lataan illeen akkasii waan ta'eef tarkaanfiiwwan muraasa fudhanneetu hojii sabaa hojjennachuudha. Maqaa Haacaaluu Faawundeeshin jedhutu irraa hafa malee hojiin hojjetamu hojii sabaati. Bishaan isa dhugamiti, kiyyaa dhugamiti, obsaa dhugamiti, kaanistu dhugamiti. Ani ergan 78-55 beekeetti haga ammaatti siim kaardii lamaan akka inni narraa jitu godheera. Birrii lama mitiiti 200 fi 2,000 guyyaatti nan oolchinetu jira
Masuura ifaa immoo meeqa akka oolchu rabbaa beeku. Garuu akka waan hojii guddaa hojjedheettan yaada yeroo birii lama sana irraa cituu isaa argu siim kaardii lamaan hoggaa miseejiin na dhaqqabu akka waan hojii guddaa hojjedheettan of yaada. Akka waan guddaa gumaacheetti of yaada waan ta'eef iyyuu namni kaanileen miira kiyya kana qooddachuu danda'uudha qaba. Naaf galatooma haadha wabii kana caalmas hin tursu nagaan ture. Galatooma. Ayyaa galatooma fadhish. Obsa anaafis na eeyyamaati konferansii wayiin qaba bilbila. Thank you. Kanaaf hin turesi. Galatoomi yoona suura. Amma yoonaatti waan nuyi turtee fi galatoomi viidiyoo akka hojjettu abdiin qaba. Yoo wal bira geenye hojjechuu wanni barbaachisa ta'e illee raachifaa taanee bakka tokkotti wal argine waliin hojjechuu danda'uudha qabna. Hin dubbanna qaba walii bilbilee galatoomi Mansuur. Ulfaadhuman galatoomi. Galatoomi. Ifa maraache dhumarra dhufte sanatu dubbiin si jala ariifate yoo ta'e akkasitti nuu beeki. As bahime. Asuman jira. As bahime. Akkam jirtu nagaa keessanii. Jirra galata waaqa nagaadha. Keessan. Saaniidha. Sagantaa guyyaa kaleessaatti fufedha. Guyyaa kaleessaa karoorfannee turre maakii fa'i aslii kaaneenus fa'a maammee fa'a taanee guyyaa kaleessaatti karoorfannee turre akkuma tu beektu sagantaan dheerateetu galgalli achi nu jedhaa siqee immoo kaaneenus sila waan jettee fi sagantaan sa'aatii 10tti karoorfame achi siqee kan jette sun sababa illee ni jira beektaa sababa akkamii jira sitti fakkaate guyyaa hojiiti waan ta'eef iyyuu namni baay'een waajjiraallee baheetidha hojiirraallee baheetidha kan inni dhufu wantoonni akkasii kun akka guyyaa dilbata yookiin sanbata duraa miti. Nan beeka guyyaadhuma dilbataa fi sanbata xiqqaayyuu sagantaaleen keenya baay'een isaanii barfatu. Inni kaleessaa garuu exceptionally akka nu ta'u nan yaada. Sababi sanaatiif dheerate kaleessa onlaayinii gaggeessuu dandeenye guyyaa yaadannoo kana har'a haati wabii qindeessitoonni sagantaa Lataa Zariyuunii fi Lalisaan Andris bakka jiranittidha kan nuti sagantaa yaadannoo gaggeessaati turre waan waliin turtanii fi waan taaptaabii fi koppii linkii gochaa turtan hundumaafuu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaade namoonni nagaa yoonaatti jalqabaa kaastanii wajjiniin turtan kan warreen gidduudhaan illee seentanii raachee waan jettu yoo qabaatte keessattuu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa piroojeektii bishaan dhugaatii godina Booranaa aanaa mi'oofaa keessatti eebbisiise irratti qaamaan argamtee eebbisiifteetta gammachuun kee gammachuu addaati ture utuu inni gimmachooftee utuu hin qama'ee mirqaantee turte sana wajjin wal qabsiiftee wanta ati jettu yoo jiraate akkamiin illee itti fufuu danda'a hojiin kuni gammachuun namoota naannoo sana jiraniitii fi eebbisiisuudhaaf Finfinneedhaa deemanii maal fakkaata ture galatoome. Galatooma. Hundumti keenya Hacaaluu ni jaalanna. Dirqama jaalachuudha. Yaa'u dirqama. Hacaaluu ni jaalanna jennee yoo haasa'uun qabu ni jaalanna garuu akkamitti jaalanna? Amma kiyyaan dubbattee turte. Namuu miiradha malee gaafa gochaa irratti gochaa bira geenyu gochaa irratti hin jiru. Xinnoo miira gaarii keessan jiru har'a. Kanaaf garuu Hacaaluu jaallanna taanaan namni gaafa du'u ni hafa ni irraanfatama. Nama jaallattu immoo akka inni hin irraanfatamne akka inni Hacaaluu itti future jenna. Hacaaluu har'aaf miti boruuf genereeshinii ijoollee keenyaaf ijoolleen keenya waa'ee Hacaaluu nu qixa beekuu qabu. Ijoollee keenya waa'ee Hacaaluu nu qixa beekuu qabu. So Hacaaluu dhuguma jaallanna taanaan maqaasaa amma namni Hacaaluu nurraa fudhatee bar Hacaaluun akka irraanfatamuuf miti. Hacaaluun akka irraanfatamuuf waan akka ta'uuf miti namni Hacaaluu nurraa fudhate. Nuti immoo kana xiiqii qabannee Hacaaluu jaallachuun profile picture gochuu miti. Hacaaluu jaallachuun kudhanne Facebook irratti sapuusataa ooluu miti. Hacaaluuf maalan godhe ani personally ani dhugaa rabbi yeroo baay'een of gaafadha. Hacaaluun akka sabaatti ani akka Oromoo tokkotti kana naa godhe. Okay. Ani Hacaaluuf maalan godhe? Personally. Ani
like Hachalu Olman Hachalu na ole akkamitan deebisu danda'a. Kuno Hachalu Foundation bakka Hachalu Foundation maaliif dhaabbate yeroo Hachaluun lubbuudhaan jirutti wanta Hachaluun Oromoof gochaa ture Hachalu Hundeessaa Foundation Oromoof nan godhaa jedhe. So Hachalu Hundeessaa Foundation hojii Hachaluun uummata isaaf hojjetaa ture nan itti fufsiisa jennaan maaliif isan deeggaru bakka personally. Namoonni amma fakkeenyaaf namni tokko Hachaluun nan jaalladha jedhee Hachalu Hundeessaa Foundation fuula contributing godhu taanaan eessadha jaalalli sun. Maaliifidha amma fakkeenyaaf kiyyaan maaliifidha baatee Oromoof waa hojjechuuf maa rakkatti ishee. Xiiqii akkasii hunduma keenya bira jiraachuu qaba. Xiiqiin akkasii hunduma keenya keessa jiraachuu qaba. Hachalu Hundeessaa Foundation guddachuu qaba. Gaafa Hachalu Hundeessaa Foundation guddatu maqaa Hachalu ta guddata. Firaafis dinaafis Hachalutu guddatee mul'ata. Suuraa Hachalutu guddatee mul'ata. So let's support Hachalu Hundeessaa Foundation. Waan qabnu waan dandeenyu hunda biraa dhaabbannu. Tokko lammaffaa immoo ifama yoonni dheeressee obsa. Baay'een dheeressee. No, jedhi dubbadhu. Hojjetaas waan jirtuu fi gumaachaas waan jirtuu fi yoo dubbatte sirraa bareedaa dubbadhu. Jedhi. Na gaafii ani yeroo baay'ee asirra kanan ilaalu. Hachaluun ni jaallanna taana waan Hachaluun godhe duuka isaa otoo buune. Amma fakkeenyaaf gaafii namoonni tokko like asirratti waan Hachaluun gochaa ture against ta'e godhu. Social media irratti isaa ta'u lafa irratti isaa ta'u waan Hachaluun godhe against godhu. Garuu when we come to Hachalu jaalanna. Waan Hachaluun gochaa ture waan Hachaluun jibbu jibbaa. Hachaluun gandummaa kana jibbaa. Namni ganda isaa keessatti dhokatee Oromoo gandaan arrabsu Hachalu jibbuun jaalachuu hin danda'u. Hachalu jaallanni taanaan waan Hachaluun jaallatu jaallachaa waan Hachaluun jibbu jibbaa. Akkasitti practically jaalala Hachaluuf qabnu immoo foundationii kanaaf waa support gochaa. Real haataan waan dubbannu haa jiraannu hundumti keenya waan dubbannu haa jiraannu real haataanu Galatooma ulfaadha. Eenyutu meetiin hin baate hayyee aslii afijooteen waan jettan yoo qabaattan please sa'aatiin illee halkan walakkaa tahee darbeerayyuudha. Sababa sanaatii fi guduunfinu utuu mi'aawu samaragnu akka mataa kiyyaatii fi utuma yaada kana nan qaba. Daran yaada kana gabbifadhee garuu social media influenceroonni magaalaa tokko guyyaa tokko yoo dhaqanii oolmaa isaanii yoo report godhan maal fakkaata. Hachaluun nama hundaa subscribe gochisiifni fakkeenyaaf komediyaan isheetii yoo fudhattanii yookiin immoo tiktokeroota baay'ee yoo fudhattanii nama subscribe yoo godhe yoo argine ni badhaafna jedhu miti. Bifa sanaatiin namni hundumtuu yaadrimee yookiin immoo yaada Hachalu Hundeessaa Foundationii qarshii tokkoon gumaachinee miliyoona 2 taanee namuma miliyoona 10 birrii tokko kafaluu dadhabaa immoo bilbila meeqatu of harkaa qaba immoo Oromoo qofa immoo miti sabni biraan iyyuu immoo meeqatu immoo Hachaluudhaaf fo'a dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sagalee isaa jaallatee maal jedhe waan Oromoon godhe kana keessaa qoodan fudhadhallee jechuu danda'a waan ta'eef nama tokkollee haa ta'u sabni biraan sunis hubannoo qabaate akka inni gochuudhaaf ani challenging godha kan inni sini ani challenging godha maammeedhaanii asliifaa waan isin jirreef dhiifama joote challenges godha walii wajjin magaalota irra adeemnu bakka magaalota irra deemnu sanatti immoo nama nu gaafate hundumaa subscribe gochisiifnu 78 irratti okay jechisiisuudhaan haa ergisiifnu. Adeemsa sana keessa immoo waraabne viidiyoo poosta goonu waan gaarii natti fakkaata. Qaama wal arginee gabbifna yoo yaada qabaattan itti kennaayi galatooma. Waan tokko dubbachuun barbaada. Foundationii kanarratti waa'ee foundationii Hachalu kanarratti wanta dubbachuu barbaadu dhugaa dubbachuu fi
Raached waan baay'ee dubbateera. Atillee waan baay'ee dubbachaa turte ibsaanii kiyyaanis akkasuma waan baay'ee haasaa turte jechuudha. Dhugumatti taanaan wanta baay'ee salphaa karaa baay'ee salphaatu nu dhufeenuuf maaliif jennaanii mana keessa otoo fattashne otoo barbaanne birrii tokko birrii lama hundi lafatti fagaggannee kan qabnu hedduutu jira. Lafaatti kan gannee qabnu jechuudha. Hamma laaqana nyaannutti hamma mana bunaa jala teenyutti hojii guddaa hojjenna nuti. Maaliif ilmaan Oromoo baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuu fi Hacaaluudhaa guyyaa tokko amboo biyya koo jedhu argeen beeku viidiyoo isaa hunda keessa deemeen Oromiyaa biyya koodha. Kan garaana nyaatee na keessaa baduu dide uummanni koo Harargee beela'ee jennaan uummata koo Harargee dubbisee yeroon ol deebi'aa jirutti naa bilbilaniiti bor isteejii irratti argami naan jedhanii interviyuu isaa keessatti gaafa galma barkumee jechuudha. Uummata koo Harargee uummata isaa Oromoo jechuudha. Anaaf seen uummata Oromoo mara onnee isaa keessa jira jechuudha. Onnee keenya keessa jira. Kanaaf qarshii tokkoon faawundeeshinii Hacaaluu sappoorti gochuun immoo baay'ee salphaadha. Daandii salphaa arganne jechuudha. Kanaaf eessa jirra hundi keenya asuma Finfinnee jirra. Raachinis Kaaneenuusis Lalisee Obsaanis warreen biyya keessa jirru jechuudha. Lataanis maaliif jennaan gurmoofne gurmaa'inaanis haa ta'u kophaa keenyaas haa ta'u bakka buna dhugnuttis bakka laaqana nyaannuttis teenye namoota giruuppiidhaan ta'anii laaqana nyaatan isti bilbila keessan fidaa yoo jennu bilbila isaanii fuunee bilbila isaanii bukkee teenye faawundeeshinii Hacaaluu irratti seendi goonee bu'aa hojii guddaa hojjennaa torbee tokko gidduutti gatii guddaa hojjechuu dandeenya bu'aa guddaa buusuu dandeenya jechuudha. Bakkoota mana barumsaa ijoollee walitti qabamanii jira yoo deemne waan guddaa hojjennee baana nuti. Bakkoota isteejii garaa ijoolleen tiyaatira baratan aartii Oromoo baratan bakkoota mana barnootaa xixiqqoo keessa yoo deemne hojii guddaa hojjenna namni bilbila of harkaa dhaban jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waggaa tokko gidduutti nuti jijjiirama guddaa faawundeeshinii karaa faawundeeshinii Hacaaluu jijjiirama guddaa argamsiisne bara dhufu marsaa sadaffaa awwaardii Hacaaluu haala adda ta'ee fi akkaataa adda ta'een qophaa'uu qaban. Inni amma yaadee qopheessaa jiru kun immoo jechuudha. Finfinnee keessatti bakka tokkoof lama qofa osoo hin taane Finfinnee muluu keessa addabaabaayii muluu keessatti yoo dhaabbate diinni keenya hammam mataa dhukkubsata hammam sammuusaa jeeqama. Kaleessa diinni keenya hammam akka dhiphachaa ture hin beekne hundi keenya keessa keenya nu beekataa jechuudha. Kanaaf Hacaaluuf unutu aarsaa otoo of gooneeyyuu unutu aarsaa of goonee haceen osoo ka'ee dhaabbateeyyuu nun quubsu. Birriin tokko immoo baay'ee salphaadha. Kanaaf ijoolleen biyya keessa jirtan lamaanis sadiinis wal gurmeessitanii tokko bilbilaa yoo isinii waraabe tokko immoo namootaan dubbisee okey jedhee birrii tokko yoo guyyaatti sendi gochaa oole ji'a tokko gidduutti waan guddaa buusuu dandeenya. Warreen biyya alaa keessa jirtan immoo gurmooftanii biyyoota keessa jirtanii gurmooftanii faawundeeshinii Hacaaluuf jettanii yoo ergitanii kiyyaanis jirti ergitanii faawundeeshinii Hacaaluu guddistan diinni keenya mataa dhukkubsata halkanii guyyaa jechuudha. Kanaaf kanarratti hojjechuuf duubatti hin deebinu. Maal viidiyoon taane karaarra waraabaa oolla miti waan hin taane nama wallolee wal kabalu karaarra waraabaa oolla miti kolfaa oolla miti dhaabbanne birrii tokko akkas daandii irratti yoo buute namni gajjedhee fuudhu jirtu hundi keenya wal beekne gajjedhee namni fuudhu hin jiru. Birrii tokko sana kaardii abbaa shanii yootti guute guyyaa 5 torbee keessaa xumurtaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kana haasooyyuu nun barbaachisu hundi keenya beekuu qabna. Ishee kana immoo xiyyeeffannoon hojjechuu qabna. Keessaa wal dubbisna. Bakka kamittiyyuu magaalaa kamittiyyuu Oromiyaa muluu keessatti hin hojjennaa. Yoomillee kana duubatti hin deebinu. Wanta dhaamuu barbaadu kanuma qofaadha. Galatoomii ulfaadhu namoonni baay'een gastiirra jirtu namoonni baay'een ergattaniittu nuti anama fakkeenyaaf dubbadhee tan dadhabaa jira. Lijaareet garuu fakkeessaan beeku sa'aatii ammaa kana halkan sa'aatii meeqadha? Halkan sa'aatii kana sa'aatii 7tti fakkii kana kaasaa jira jechuudha. Bakka keessa dhaabbatee egaa hagam akka inni jaalalaa fi kabaja nama Oromummaa
naaf kennan jedhu yeroo hundumaa na barsiise jedha. Nama akka Oromoo ta'uu of na barsiise afaan akka shaakaluuf hawaasa wajjin akka walitti dhufuu fi xurree bu'uura gaarii naa kaahedha jedheetidha kan inni fakkii nama maqaasaa jiru kana maqaasaas bifa gaariidhaan dhahu saniif lijaaree dhugaatti si kabajna hedduus si jaallanna. Kanammoo kun immoo miira namoota hundumaa akka ta'e ni beekta. Nama afaan Oromoo dubbatu hundumaa nama maqaa kee beeku hundumaa akka ta'e ni beekta. Sababii nuti baay'ee si jaallannuu fi si kabajnuuf immoo ormisa akka inni baay'ee si jaallatuuf si kabaju faallaa isaa jechuukooti. Ni beekta waan ta'eef galatoom ulfaadhu raachee nagaan bulii kabajamii soolkoo gabaabsitee deemaa jira waan ta'eef iyyuu gabaabsitee yoo jettee hin gaachudha. Jalqaba hunduma keessaniyyuu baay'een isin galateeffachuu barbaada. Sagantaa kana sa'aatii biraa fudhattanii turtanii ergasii hojii hojjedheetan deebi'ee isinitti dhufee jechaadha. Bal'istanii waa'ee Haacaaluu irratti akkasitti sa'aatii fudhattanii sa'aatii dheeraa kana turuu keessaniif ulfaadha hundumti keessaniyyuu. Inni kan biraan Yaareedoo biroo baay'ee galatoominsin jechuu barbaada. Yeroo hundumaa Yaareedoon akkuma beektanii waan hin yaalamnedha kan inni yaadu. Bakka hin yaalamnetti riiskii fudhatee waan hin yaalamne magaalaa Finfinnee keessatti bakkoota sodaachisoo ta'anitti magaalaa Finfinnee keessatti amma yeroo darbe dhufeetan ture qeerroo bakka Yaareeditti babarreesse bakka hin yaalamnedha dhugaadhuudhaaf. Barreeffama gurguddaa fakkiilee abbaa gadaa bifa garaa garaatiin inni magaalaa bakka hin yaalamne sanatti dhaqee suuraan kakkaase sun hin yaadamu dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Keessattuu haala Finfinneen itti Oromoo alanfattee nyaatutti haala Finfinneen diina Oromoo guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Finfinnee miti Addis Ababaan diina Oromoo guddaadha. Diina Oromoo guddaa eengaddaa dubbataa ture Marrooni. Maaliif diina Oromoo guddaa ta'e ni ijaarranne nuti jaratu ijaarrate biyyi isaan ijaarratan kuni isaaniif ijaarame siistema isaaniiti. Akka isaaniif tolutti ijaarratani. Biyya kana akka nuuf tolutti odeeffachuu hin dandeenye biyyi kun ammayyuu ichi kaffaltii guddaa nu kaffalchiisa. Kaffaltii guddaa. So waa'ee Yaareedoodhaaf kan hundumaa kaase Yaareedoon riiskii fudhatee bakka hin yaalamnetti akka hin yaalamnetti sammuu namaa olitti barreeffamoota babbareedoo fi fakkiilee babbareedoo